አይኖርም ያልኳችሁ ነገራችሁ እኔ ብቻ ነኝ በቃ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هردفتو تافيكا بجمتو تداوتو تكي أكم جرتن بقنا جراتن هرمو وانا جايبة سنفيدي جرا سيفو فانتاون الرتي ديمتاني أفانا معرفاتين داوتو إندن لتن أنمو wantoota tokko tokko wanta akkasii isaanirra na ajaa'ibe yookaan immoo wanti akkana hin danda'ama wanna jedhurraa isin haasaa jechuudha wanta natti fakkaateerra jechuudha isinillee waan kana caqastanii hin danda'amu as jalatti koomentii keessan kaayuu hin dagatinaa sanan jedha maaliif jennaan jireenya ilma namaa keessatti hunda bira bakka waan jiru wanti kun jechuudha jaarsaaf jaartii wallaluu walitti bu'uu waljeequu waa hedduutu jira ka namni argitanii arraba filkaanuu waltumaatiniin waliin jiraata akkuma san jechuudha jaarsaaf jaartiin chaalenjii hedduu keessa waan akkaan ajaa'iba keessa dabarsanii bakka kana ga'an jechuudha warroonni hiikkaadhaaf yookaan immoo jaartii isaa hiikee jiraachuu yookaan immoo jaarsa isii hiiktee jiraachuu isa nama biraa wajjin arguu yookaan isii nama biraa wajjin arguu yookaan isii maanuu nama osoo qabachuu baatteetiin hin gammachuu kophaa isii jiraattu kan hin jaalanne kan argitanii lubbuu namaa dabarsuuf yookaan immoo isii dabarseetiin tiyyaa jiraadha yookaan isii ajjeeseetiin mana hidhaa seenaa jedheetiin hedduu ka biyya keenyatti argitanii jirtan jechuudha maaliif hiikkaan kun waa hedduu fidee dhufa saniifuu jireenya keessatti ka akkaan argitanii isii ajjeesee jira isii ajjeesee tiyyaa mana hidhaa seenaa jedheetiin yookaan immoo isa ajjeeseetiin akkanatti mana hidhaa seenaa yookaan immoo ufilleen ajjeesa ka jedhanii jireenya argitanii nama tokkorraa adda ba'uun akka waan argitanii jireenya isaanii balleessu jireenya namaallee balleessuuf kadeeman hedduutu jira jechuudha kanniin anama bakka kanatti maal baradhe wal hiikaniyyuu hiriyyaa ta'anii waliin jiraachuu hin danda'ama wanti iyyuu kun bakka intiramti namni keessa ofiitiin nama nagaa ta'e taanaaniin keessa ofii saniif waan nagaa hawwee taanaaniin waan gaarii keessa ofiitiif hawwee taanaaniin akka nama biraatiif illee hawwu tunnatti dhagahame isni galee namitiin ganniin tun jechuudha ijoollee afur qabdi ijoollee afranuu isarraa argatte innillee ijoollee ofiitiif mas'uuliyata kafaluu barbaada maaliif jennaan ijoolleen isaa akka aartee gadditee yookaan gargar faca'anii haadha isaanii ajjeeseetiin isaan kophaa jiraachisuun barbaadu yookaan immoo haadha isaanii tana yoo miidhee akka ijoollee isaa san miidhuutu itti dhagahame isni galee isiilleen akkasumatti yoon anjaarsa kiyya kana ka miidhu taate waan adda xalaaqneef yoo ka ajjeesu taate yookaan immoo waan adda addaa ka irratti raawwadhu taate akka waan ijoollee ofii san irratti raawwattu itti dhagahame jechuudha karaa nagahaatiin adda bahanii akka jireenya gaarii yookaan jireenya mi'aawaa jiraatan uf amansiisanii jechuudha dhugaa hedduu ulfaataadha waan kana ji'a 9 argitanii ji'a 9 tunuu kenname jedhan jechuun walirraa deemanii akka isaan ufitti deebi'an anatu balleessaa qabamoo isa balleessaa qabamoo wanta kana deebinee laallu walitti deebinu waa hedduu jechuudha wanta taa'anii laalanii jechuudha inni hin booya maaliif booyoo jettan badiin nama tokko argitanii yoo bakka badii san sirreessuu yoo dadhabe baay'ee aaraa jechuudha garuu haa aaru malee badii isaa san osoo isirratti tarkaanfii wayii ka fudhatu taate har'a karaa nagaati waliin taa'anii waliin hina haasaanii turan isni galee ammallee wanti hafe maalni jaarsaaf jaartii ta'uu qofa bichaatu isaan hafe malee gara biraati waliin jiranii jechuudha abbaan daa'imni dhibamu fiigee dhufa isiin rakkattu fiigee dhufa ijoolleen isaa rakkattu fiigee dhufa akkuma abbaati jechuudha akka argitanii jaartii lama yoo qabaatan akkam jaartii mana san bira yoo jiraate jaartiin tun yoo dawwalteef fiigee akka waan ga'uuti jechuudha haala saniin jiraatu jiranii jechuudha jaarsaaf jaartummaa isaanii san dhiisan malee jireenya garuu akka itti jiraatan namaaf agarsiisaa jiranii jechuudha dhugaa hedduu dinqisiisadhe hedduullee na ajaa'ibe
wanti akkanaa kun hin danda'ama wanti jiru jechuudha. Ummata keenya keessatti wanti barame maal inni yookaan na hiiki yookaan inni na hiiki yookaan si hiika yoo jedhan argitanii nama baay'ee yaamna sini galee abbaa keenyatti ni mannaa dha keenyatti ni mannaa obboleettii teennatti ni mannaa deebinee hiriyyaa teennatti ni mannaa nama hundattuu ni manna jechuudha. Garuu namni hundinuu maal si kennan waan garagaraa si kennan waan garagaraa si kennan gaafa san maal taata ati aartee waan badii akka ati dalagdu yookaan immoo waan gaarii akka waan ati argite waan gaarii dalagdee inni waan badaa dalagee akka waan inni baan badaa dalagee inni waan gaarii dalagee ati badaa dalagdu namni yoo si godhe akka ati yaadde sammuu keetiitti deebite waan gaarii akka yaadne si godha jechuudha. Saniifuu kophaa kee ofumaa keetii bussaanii wasanuu qabdu yookaan immoo waan murteessuu qabdu argite wanta murteessuu qabdu ofii keetii akka borsii miine yookaan immoo akka borwaan hin taane sin mudanne yoo goote nama tokko osoo seensisiin jechuudha atu furmaata ni argatta. Sini galee amma jarri kunniin furmaata akiraa irratti walii galanii wal hiikanii obboleettiif obboleessa ta'anii waliin jiraatanii jechuudha. Sini galee jaartii bareedduu argee jaartii bareedduudha ka ati marattee waliin jiraataa jirtu jedheeni jette gammachuu qabaa jette. Maaliif inni kophaa isaa osoo fe'amee osoo waan wayii ta'ee osoo rakkatee osoo dhibame namni bishaan isatti qabu hin jiru. Saniifuu ani garuu ijoollee tiyyatu na bira jira ijoolleen tiyya waa hunda naa guuti. Sini galee osoo inni wayita na bira jiru san akka ani isarratti hirkadheetiin maan qofa deemu osoo ta'e har'a ijoollee tanaayyuu gateetiniin jireenya gadadoo keessa jiraachuu danda'a. Garuu inni gizee na bira jiru san na jajjabeessee jira akka ani dhaabadhee deemu na godhee jira waa hedduu na qaree jira waa hedduullee naaf godhee jira. Saniifin har'a ijoollee tiyya bakka kanaan gahee jette. Sini galee gizee wal bira jirtan waan mi'aawaa wayii waan gaarii wayii waan bareedduu wayii yoo walii dabarsitan wanti sun aga umrii keessan guutuutti waan gaarii ta'ee hafaa jechuudha. Yoo garuu gaafa isin nama bira jirtan san yookaan waan badaa dalagdan waan argitanii sammuu namaa keessa hin baane waan badaa yoo dalagdan akkuma gaariin kun haasaamu kanatti badiin sunillee akkasuma haasaaman nama san keessaa badiin sunillee hin dhabamuu jechuudha. Sammuu namaa keessaa hin badu jechuudha badiin isin dalagdan sun jechuudha. Saniifuu waan gaarii dalaganii waan borullee ittiin saalfanne waan borullee ittiin gaddine waan borullee maaliif waan akkanaa godhe jettanii ittiin gaddine osoo hojjettanii bareeda jechuudha. Guutuu isaa afaan Amaariffaatiin dhaggeeffata. Ani asitti sagalee cufee jira waan hin danda'amneef sagalee namaa banuun hin danda'amu. Viidiyoo isaanii bichaa fide. Saniifuu isinillee ijoolleen isaanii yuutuubii qabanii gammachuudhaan kun akkama abbaa faadha ijoolleefillee jaalala gammachuu hedduu takka waliin dabarsaa jiran jechuudha. Akkuma san isinillee waan gaarii argattan ijoollee mateessaniif kennitan malee nama biraatiif hin kennitanii jechuudha. Saniifuu wanti gaariin umrii keessan guutuu ilmatti dabaraa jechuudha. Wanta gaarii sammuu keenyatti qaruun yookaan wanta gaarii sammuu keenya keessa kaayuun wanta boru si fayyadu wanta boru fiddu sunillee akka gaarii ta'eetiin hin bahu si taasisaa jechuudha. Saniifuu kufaatiin qabu jechuudha. Wanti gaariin nama qare wanti gaariin namni gorsa isii kenne dhifama garuu sagalee kiyyaarra kan sodaachisa bataam itti qufaan waan naqabeef sagaleen kiyya furdatee jira. Dhifama waliin isin jechaa jechuudha. Sagantaan kun hedduulee na gammachiisee jira. Hedduulee waan hedduu irraa baradhee jira. Maaliif jaarsaaf jaartii jidduuyyuu osoo taane isinii galee gisee tokko wanta argitanii ufitti deebisuu hin dandeenye tokko yookaan immoo wanta argitanii sirreessuu hin dandeenye tokko garuma gaariititti fudhattaniitumaan waan san dhiisuun irra bareedaadha isinin jedha. Waan san ta'eef dhugaa hedduu na gammachiisee jira. Hedduu tokko bareedaadha. Yaada akka gaariidha. Mee yaada isaanii kana dhaggeeffataatiin walitti deebina isinin ja'a.
እግዚአብሔር በሚያውቀው እውነት ተፋተናል እኔ ተፋተናል እንደዛ ነው የሚመስለኝ ከምሬ ነው መነግርህ ታታይታችኋል ግን ለምን ደሞ አታረቁት ለምን እንዲህ ላይ ወደቁ ሰዎች አሉ ቅርብ አዎ ተመለሱ በጣም ብዙ ሰዎች ከውጭ ሀገር ባረቡል ጊዜም ግን የቅርቡ ጊዜ ደግሞ በተለይ ፎቶግራፍ ከወጣ በኋላ እሱ ፎቶግራፍ ብዙ ሰው ታርቀዋል ነገር ነው ያለው እኔ ታወቀኝ በቃ የሆነ በቃ ያለኝ ባል ሌላ ቦታ እየኖረ እንዳለ ነው ፊልም ማረገው እንጂ ተለያይቻለሁ የሚል ስሜትም የለኝም ተፋተናል በቃ ተለያይ ኦፊሻል ተፋተናል የፍቺ ጉዳይ በጓደኛዬ ስላጋጠመ ምስክርም ሄጄ አውቃለሁና ዳኞች ያዩና